Hi guys, akkam jirtu? Nagaan koo kabajaa lafa jirtanitti hunduma keessan qaqqabu. Har'a immoo maal haasaa laata jechaa akkasin jirtan nan beeka. Har'a wanti naasoo yoo jiraate waan addaadha. Viidiyoon kun isin bira ga'a kan jiru baga gammaddan. Har'a barumsa guddaa tokko qabadheen ganamaan dhufee mee amma dhumaatti na hordofaa. Barumsi isin barsiisu kunis maalidha yoo jettanii nyaata akka addunyaa kanaatti gati jabeessa hoteelota gurguddoo irra deemtanii argachuu kan isin hin dandeenye. Mana keessanittis qopheeffattanii nyaachuudhaaf haalli isaa kan isinii hin mijanne tokkoon toluma isinitti hima nyaati kun maal ta'a? Yoona baay'een keessan nyaatota gurguddoo warra kaafteeriyaa keessaa yaaddanii ija dura isin deemaa jira ta'a. No, kana miti. Nyaatni kun maalidha yoo jettanii nyaatumti gati jabeessi hoteela gurguddaa irraa isin argamne mana keenyattis takkaanuu qopheeffannee nyaachuu isaa kan nutti ulfaatu kun maalidha jettanii waan haaraa dhaga'uuf akkasiin na eegaa jirtan nan beekaa baga gammaddan. Nyaanni kun dubbii Waaqayyoo isa jiraataadha. Isa nyaachaa kan jirtan baga gammaddanii jireenyi bara baraa kan keessan. Isa nyaachuun kan isinii hin galle immoo keessaan na dubbisaa haala isaa isinii mijeessinaa obbolootumaa wajjinii. Viidiyoon kun kan isinitti tole like, comment, share gochuudhaan namoota baay'ee biraan ga'a waan gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.